maaltu deemaa jira kan jedhu walii kennuun ajandaa waan godhachuu qabnu dhiisnee ajandaa waan godhachuu hin dandeenye ajandaa torbaan takkaa jala deemna. Ajandaa torbaan takkaa jalaa yookiin ammoo ajandaa guyyaa muraasaa jalaa Oromoon bahuun dirqamata. Oromoon ajandaa torbaan takkaa jalaa akkaataan inni itti bahuu danda'u tokkoffaa ajandaan torbaanii mootummaadhaan ta'e jedhamee bocamee hawaasatti darbama. Hawaasni ajandama torbaanii kana jala fiigaa dan dhumarratti waan mootummaan godhaa jiruu fi mootummaan godhe takka illee ati yaadattu. So meemoriin kan kee ajandaadhaan dhiqamaa adeema jechuudha. Wanti torbaan dabree dhufee ture eenyutu yaadata yoo jenna namni hedduun keenya yaadan waan torbaan dabree torbaan lama torbaan sadii dura torbaan 52 waggaa keessatti jiran kana dhugaa isinitti himaa ajandaalee nu lakkaa'aman lakkoofsi ajandaa fi lakkoofsi torbaa waggaa keessa jiranii ajandaa Oromoodhaaf bara kana keessa laatametu heddummaata jechuudha. Waggaadhaan yoo Feebruwaarii dabre irraa hanga har'aatti yoo lakkoofne jechuudha. Yeroo tokko tokko torbaan kan tokko keessatti ajandaan lama ajandaan sadii walirra nutti dhufa. Kanarraa kan ka'e uummanni kun dhugaa dubbachuudhaa fi uummata acabcaabii ta'e dhugaa isinitti himuudhaaf uummata harka dhahuu qofaaf acabcaabii jechuun maal jechuudha? Tufoozoodhaame? Yaa tufozoo jechuun acabcaabii dhugaa. Tufozoo ajandaa wantoota dhimmoota garaagaraa taana. Kanaaf mee waan Birhaanuu Naggaa yookiin ammoo ministeerri barnootaa biiroo barnoota Oromiyaa wajjin ta'anii uummata Oromoo irratti yookiin ammoo barnoota Oromiyaa irratti hojjetamaatiin jiru amma solaa yaadachiifnu ajandaa keenya uummanni keenya kallattii kanaan akka sirreeffatu an gaafii kooti. Birhaanuu Naggaa akkuma beekamu yeroo aangootti dhufu afaan Oromoo yookiin ammootu ajandaan Oromoodha ajandaa biyyattii sana diiguu danda'uu fi waan Itoophiyaa jedhamu kana dhabamsiisuu akka danda'u mana hidhaa keessatti akka baratee fi kaayyoo Oromoo yookiin ammoo Oromoon abbaa biyyaa akka hin taane abbaa biyyummaa Oromoon dubbatu kana gabrummaa Oromoon jala jiru manni hidhaa hundi afaan Oromoo kan dubbatu kana keessa seenee cabsuu qabaa kana jijjiiruu qabaa sabattaayinuun siyaasatti seene kan jedhu haasawa isaati kun waan nuti kalannee irra kennu sun taane ajandaa yookiin ammoo haasawa isaa keessatti inni mana hidhaatii bahee biyya alaa yeroo dhufetti waan inni dubbateedha. Oromoon garuu akkaataan nuti itti keessa jirru namni kun aangootti dhufee guyyaa aangootti dhufurraa mormaa turre hedduun nama mootummaa matakkaan fiduu jedhanii acaccabe akkuma Birtukaan Miidhagsaa jechuudha. Birtukaan Miidhagsaas aangoo qabatte aangoo argatte san keessatti saba diigdee biraa deemte. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo hunda isaanii taphaan ala gootee biraa deemte. Kaawwan facaaftee ulaagaan guutan jettee kaawwan hidha guursistee kaawwan laayisensii isaanii asii achi qabdee even deemanii namicha kophaa isaa fiiguu fa'a. Baalaa daraa warra jedheellee nama muraasa dhuunfaadhaan fiiguu fi laayisensii yeroo kennan dhaabbilee siyaasaa Oromoo gurguddoo taphaan ala godhanii filannoon ala godhanii aangoo abbaa barbaadu harka akka taa'u godhan. Kuni rakkoo biyyattii sanaati. Dhukkuba biyyattii sanaati. Kuni kanaan osoo jiru Oromoon afaan Oromootiin barsiisu sadarkaa PhD gahee osoo jiru har'a kolleejota afaan Oromootiin barsiisan dhaabu kutaan qorumsi afaan Oromoo qorumsi biyyoolessaa kutaa 12 irraa dhabamsiisu kutaa 10 silaa sirnaan kaasanii 8 deebisanii 8 dhabamsiisu kutaa jaallee amma sirnaan ni hayyamaa sirnaan kan hundarraa dhabamsiisuun biiroon barnoota Oromiyaatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa saba ummata Oromoo guddaa jedhu kana akkaataa Abiyyi Ahmad dubbateen ummanni Oromoo kutaa tokkorraa eegalee afaan Amaaraatiin hin baratu taanaan biyyi sun adda diigamtii Abiyyitu jedhe kana. Kanaaf Birhaanuu Naggaa yeroo achi kaahamu ajandaan kiliir godhamee bocamee Birhaanuu Naggaatti kennamee Tolaa Bariisootiin ammoo waan nuti jennu curuqeen hin jirtu hojiirra oolchii hojiin itti kennamee ajandaan isaanii raawwatamaa jira. Kanaafi Oromoon ammoo jidduu kana as bahee qubeen takka as baatee maaliin takka as deemte jennee jidduu kana wal nyaanna nuti. Garuu ajandaan kenna yeroo nuti asii wal nyaannu qotiyyoonni wal nyaatti margi jalatti daaraa ta'a kan jedhamu sana namoonni qubeen kuni ta'ee qubeen suni ta'ee jedhamee abbaan ajandaa kanaa qaama muraasa Oromoo hin ilaallatu ajandaan amma torbaan kana kaleen dheengadda deemu kun tokkollee waan Oromootii miti. Ajandichi kan hojjetuu danda'u waan hojjeteera. Kawaa kalaquu danda'u waan kalaqee waan itti mul'ate sana gabaarra oolfachuudhaaf gurgurachuudhaaf karaa barbaadan deemu. Warri kun ammoo waan san gabaa sana ansirraa hin bitadhu kan jedhu gara barbaadan deema. Jidduu kanatti ammoo ummata Oromootti wal nyaataa jiraadha. Jidduu kanatti ummata kutaan wal qoodaa jiraadha. Jidduu kanatti ummata amantiidhaan wal qoodaa jiraadha. Ummanni Oromoo kutaadhaa fi amantiidhaan wal qoodee walitti ka'a taanaan ajandaan bilchiginnaadhaaf ta'u kaayyoon bilchiginnaa gahee jira jechuudha. Kanaaf yaa Oromoo dammaqa. Ajandaa torbaanii lafa kaaya.
dhiisaa lafa dhiisaa. Birhaanuu Naggaa kutaa 12 afaan Oromoo maaliif kaase? Birhaanuu Naggaa kutaa 8 ministiriitu ture afaan Oromoo maaliif kaase? Kolleejota Oromiyaa jiran keessaa afaan Oromoo maaliif akka bahu godhame? Kana booda PhD yookiin maastarsiin amma afaan Oromootiin kennamaa jiru kun yoo digiriidhaan barataan kutaa 12 qorumsa kana fudhatee digiriidhaan yuunivarsiitii damee isaa kutaa 10 hanga 12tti maalummaa isaa argee qorumsaan madaalameetiin kolleejii yeroo kennu yuunivarsiitii yeroo seenu ani kan ta'uu barbaadu kana jedhee firii isaallee ilaalamee addaan baasanii kan fudhanne yoo ta'e afaan Oromoo of dura namoonni haayiskuulii irraa bahaniitiin seenan uummata akkamii ta'uuf deemudha? Uummata akkamiif ta'uuf deemudha? Afaan Oromoo afaan saba bal'aa uummata miliyoona 50 hanga 60 jedhamu kana sadarkaa biyya isaatti qorumsa biyyoolessaa tokko irrallee akka hin jiraanne gochuun kaayyoon isaa maali? Maali kaayyoon isaa? Maaltu dugda duubaan jira? Oromoon akka saree baraattee jidduu kana wal nyaanna ofii kennaa walitti waca waan irratti wancuu hin beeknu akkamitti galmaan akka geessinu hin beeknu akkamitti waan tokko dhaabuu akka dandeenyus hin beeknu miidiyaa kana irratti baanee wal arrabsu miidiyaa kana irratti baanee waliin lolu wanti ta'aa jiru kan ani akka barsiisaa tokkotti dhageeffadhaa kana jala sararee himaan an akka barsiisaa tokkotti laalame mucaan tokko yuunivarsiitii Dambiidolloo keessatti xiyyaara kalaqe yoo jedhan hangamsi gammachiisa. Maaf irraa gammadda? Xiyyaara kalaqe namni tokko yoo jedhan maal irraa gammadda? Si gammachiisa. Oromoon xiyyaara kalaqe, Oromoon motorsaayikilii kalaqe, Oromoon baajaajii kalaqe, Oromoon konkolaataa kalaqe, Oromoon waan hadha addunyaan hin qabne kalaqe yoo jedhan hedduu si boonsa. Kalaqni namoonni waa kalaqanii kun rakkoon keenya Itoophiyaa keessa wanti ture maal beektanii? Sirna Haile Sillaasee irraa eegalee nama ottee dhahuun pootarii warra Ameerikaa keessatti amma kabajaa qaban. Warra ottee okkoteedha warra pootarii kanaan maqaa itti baasna. Shaklaa sarii jennaan. Warra albeetumuun qaxqaac anxiranyaa jennaan. Warra gogaa duugeetiin gogaa leezar piroodaaktii irraa si baasuu danda'uun faaqii cawwaa jennaan. Osoma akkana hamilee dhahu aadaan dhugaasti hima aadaan sirna Amaaraa irraa Oromoon dhaale Oromoo keessaa bahaa akka hin jirre waan namni tokko hojjetuuf galata walii galchinee fayyaa ta'ii walii wallaallee garuu ammoo wanti nuti barbaannu kana ammatti hin barbaannu kuni ammatti nu barbaachisa kuni gonkumaayyuu nu barbaachisu jedhee akka Oromootti murteessuu osoo dandeenyu nuti wanti hojjennu maali? Yeroon geessee waa gariin ba'e waa kalaqe abadan miila isaa jalaa cirraami baruu qabda. Yoo akkana taate ilmi namaa eessaan waa kalaquudhaaf deema. Yoo akkana taate eessaan ilmi namaa waan itti mul'ate manaama arge. Inaw a dream. Everyone ilmi namaa namni sammuu qabu namni waa uumu dreamii qaba. Yoo nuti nama waa kalaqan galata isaa galchinee obboleessuu ammaaf kanan barbaannu. Obboleessoo ammaaf wanti kun nun baasu. Obboleessoo kanaaf yeroo kanatti wanti kun nun barbaachisu jettee mariidhaan dhaabda. Oromoon sirna gadaa ilmaan abbaa gadaa kan jedhan sirni gadaa maal nu barsiisa osoo hin beekne nuti ulee fudhannee suuraa wal gaggaragalchuu, gandaa wal labsuu, amantii walitti duulu, gaafiin hayyoonnii fi doktoroonni bakka riisarchiin dhiyaatutti gaafataman. Wallaahi gaafii qonnaan bulaa walla Oromoo hin gaafanne gaafilee an dhaga'e keessa. Gaafii qonnaan bulaan Oromoo naman gaafanne doktoroonni hadhaa baratanii riisarchii madaalan jedhu wal gaafatu. Qonnaan bulaan Oromoodhaa dhugaa isinitti himaa gaafii akkasii waliin gaafatu. Gaafii duduutu jechuudha. Gaafii namarraa hin eeggamne. Kanaaf yaa Oromoo kiyya. Hayyoonni Oromoo yoo wallaalan waa hedduu jedhaan ture. Jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaa, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Haajaa Bunee namoonni probably qabsoo uummata Oromoo kana qawwee qabataniitiin jalqaban of duuba deebineetiin harma muraa aanoleetii fi calii calanqoo irraallee yoo kakaanu taate kan walabummaa biyya isaaniitiif birbadummaa biyya isaaniitiif warri walloo jechuudha ummanni walloo waggaa 100 qawwee isaa qabatee diina ofirraa qabe yuunivarsiitiidhaaf PhD inni qabu miti
Diploomaan kolleejiidhaa inni qabu haayiskuuliin inni itti barate hin jiru. Garuu gabrummaan maal akka taate waan beekuufi sabboonummaa waan qabuufi abadan Oromoo jedha. Bari silaa osoo Oromummaan kan wal waakkatan taate ummata Oromoo wallottu Oromoota kaan waakkata. Waggaa 300 Oromoota biroo duratti kan kaan bishaan itti facaasanii amantii isaa jijjiiran, afaan isaa jijjiiran, aadaa isaa jijjiiran kana hunda osoo Oromoon biroo isan gargaarin balaa meeqa keessa borra bahe jechuudha. Silaa ummata Oromoo wallottu Oromoo biroo lakkaa isin Oromoo nuuf isin tokkoo miti jedha. Har'a garuu ajandaa xixiqqoodhaaf fuudhamee jechuudha. Ajandaa xixiqqoo, ajandaa lafa gaggeettee, tuffattee, ukkaamsitee, bira dabartee kun nun barbaachisu jettee akka biyyaatti illee murteessitee bira kusuu osoo dandeettu akkaataan miidiyaan Oromoo itti wacamu, akkaataan joornaalistoonni Oromoodhaa waan ta'aa jiru kana itti dhiyeessitan probably waggaa 20-30 booda yoo sammuu qabaattan jechuudha. Guyyaa dulloomtan guyyaa sanaan akkamitti akkas jedhee waan namni kun hojjete irratti akkamitti ummata level godhee kaayee kan jedhu uf gaafattu ta'a yoo sammuu qabaattan. Yoo sammuu qabaattan. San ta'uu baannaan kashalabbeedha isinu. Dhugaa walitti himna. San ta'uu baannaan kashalabbeedha. San ta'uu baannaan biddeenaaf miidiyaa irra jirtan malee qabsoo sabaatiif illee miidiyaa irra hin jirtan. Miidiyaa irratti yoo bahan mooraaliidhaan, hamileedhaan, wamantaan dirree waraanaatii miti dhiiroo. Kan kilaashiin akkuma arga walitti wanna godhan. Miidiyaaleen Oromoodhaa yeroo namoota dhiyeessitan falmiidha. Falmii saayinsaawaa, falmii dimokiraatawaa, falmii silaa ilma namaa nama barsiisuu danda'u dhiistaniiti kophaa keessan teettanii mana qabattanii miidiyaa maqaa sabaatiin ijaarame hundarra teettanii akkaataan isaan itti dubbattan qaanyiidha. Dhugaa isinitti himaa. Dhugaa walitti himna. Oromoodhaaf dhimma barnoota laalaa hubadhaa. Miidiyaaleen Oromoo kalee dheengadda wacan. Tokkoon isaanii waan Biraanuu Naggaa sirna barnootaa irratti godhaatiin jiru tokkoon isaanii dubbataa hin jiran. Waay? Maaliif? Maal qaba? Ajandaa diinni nuu bocee ajandaa Oromoo waggaa 100 of duuba deebisatte nama waan xixiqqoodhaan. Dhugaa isinitti baan. Waan xixiqqoodhaan lakkisi obboleessa kiyya nuti ilmaan Oromooti ammaaf nuu obsi ajandaa kan achi nuu kaa'e waan jechuu dandeenyu dhiisne ajandaa dhugamatti ajandaa Biraanuu Naggaa nuuf dalagaa jiru, ajandaa Abiyyi Ahmad sirna barnootaa irratti dalagaa jiru, ajandaa Tolaa Bariisoo biiroon barnoota Oromiyaa sirna barnootaa irratti dalagaa jiru dhiisnee jarana rabbiin laalaa ajandaa kana ajandaa godhaa. Barsiisonni biyyattii kaleessa tokko gaafii gaafadheen ture. Tiktookii irratti waa'ee kuullee fi waa'ee qubee haasawan. Nama waan Biraanuu Naggaa qubee irratti dalagaa jiru dubbatu nagaru. Garuu kuullee balaaleffachuudhaaf 1000 namni gabbaa'e. Kuullee deeggaruudhaafis 1000 namni gabbaa'e. Kan deeggaru 1000, kan mormu 1000. Laalaa wanti kun maal jechuudha kun? Fedhiin namaa jiraa jechuudha. Kan deeggarullee jira, kan mormus jira. Garuu kanaan ala kan ta'e afaanichuma irratti Biraanuu Naggaa wanti inni godhaa jiru akkaataan isaan itti ministeerri barnoota amma deemaatiin jiru afaan Oromoodhaa kutaa 12 kaasuun kutaa 8 kutaa 10 dhabamsiisan silaa kutaa 8 irraa akka qorumsi biyyoolessaa hin kennamne godhuun jaarratti qorumsi biyyoolessaa kanneen biraa barnoota biraa sirna ammaatiin baasanii hin kennisiisaa kana guu dhabamsiisan Oromoon eessa akka jiru rakkoo isaa hin argu garuu waan hin taane irratti yeroo keenya balleessina. Why? Of gaafadha. Of gaafadha. Of gaafadha. Tokkoon warri ajandaa hin taane silaa waan ajandaan tokko jalaa cadhistee ajjeesuu dandeetta. Yoo sabaaf hin taane jechuudha. Ajandaan tokko ammoo yoo saba kana ni fayyada ta'e ajandama du'aa lubbuu itti gootee akka isaan qilleensa irra deemu gochuu danda'ama. Oromoon garuu kana beekaa hin jirtu. Dhugaa isinitti himaa keessattuu warroonni miidiyaa sabaa gurguddaa qabattan uf laalaa of madaala cadhistanii wacuun hin barbaachisu cadhistanii yeroo tokko jechoon damma qeequu dandeettan I don't care feetan maastara saniin qeeqaa feetan warra rakkina qubee qeeqaa garuu ammoo miidiyaa hawaasummaa irratti amantii tuquudhaan kutaa tuquudhaan
jimaa fi caatii tuquudhaan miidiyaa irra teettanii miidiyaa sabaa irra warri teettaniitiin hawaasa bifa sanaan qeeqxan waan namni tokko hojjate hawaasa guutuu maxxansitaniitiin deemtan completely dogongora seenaa akka daladda yaadadha. Dogongora seenaa akka daladda. Fakkeenya isinii hima. Fakkeenyaaf yeroo jimaa qamaatan farshaantanii waa hin barreessinaa qalama ofirraa fageessaa warra jedhutu jarana mee waan akka isinii himu amma qubee kana kan barreesse maaster sani irra Oromoo wal fixu maaster hin qama'u siin dhugusi maal jechuu barbaaddan eenyuun tuquu barbaaddan hanga an beekutti maaster san hin qama'u hin xuuxu hin dhugu yeroo kana jettan maaster sanii ni miti ka isin arrabsitan hawaasa biraati hawaasa bal'aa arrabsamuu hin qabne tuqamuu hin qabne qeeqamuu hin qabne hawaasa galanni isaa malu qeeqxan miidiyaa gurguddaa irra teettanii ni beekte Oromoon eenyuun akkan jedhaa jiru. It is completely kuni dhugaa isinitti hima. Jazbummaa fi wallaalummaa miidiyaa harkaa qabnaa maayikiin nu afoo taa'ee jira ummata bal'atu nu dhageeffata. Eenyuuf akka dubbatan ummanni hin beeyin gatii ummata sanaa na orri hin beeyin bifa sanaan dhihaachuun keessan yakka olaanaadha. Yoo sammuu qabaattan dhiifamaayyuu gaafadha. Sammuu yoo qabaattan dhugaa walitti himna. Ani dhalataan Wallaggaa tokko yookiin Tuulamaa tokko yookiin Jimmaa tokko yookiin Arsii tokko Booranarraa Gujii tokko waan saba kana miidhu yoo dalage namicha sana itti gaafadha malee gosa san guutuu saba san guutuu maali wanti arrabsuu hangas bifa sanaan dhiheessuu wanti barbaachiseef maaliif barbaachisa? Tell me mee abbammaan laalaa badhaan dhugaa jirtu isinii ma dhageeffadha. Namni kun jimaa sin qabaw namni kuullee kalaqe. Jimaa sin qabaw farshoo sin dhugu waa hin xuuxu nama maastersii sadarkaa Itoophiyaatti miti sadarkaa Afrikaatittu ogummaa isaatiin fi seenaa Oromoo qorachuudhaan nama beekamu. Galata qaba namni kun. Garuu nama kana qeequ akka barbaannetti ni dandeenya. Akka barbaannetti qeequu ni dandeenya. In person jechuudha. Achi bira dabarree jimaa maaster Hasan hin qamaane farshoo maaster Hasan hin qamaanne hin dhunne yeroo fuutanii jettan isin sammuun isin qabdan goma yeroo sana isin mul'ate qofa malee ibin miidiyaan waan sana silaa muree darbee dhiifama gaafachuu qaba. Miidichillee haqa kana abbaa fedhe maaf hin taane anatu miidiyaalee Oromoo bira dhaabbata anatu dhimma Oromootiif iyya garuu yeroo tokko anamma haasawa godhe Oromiyaa 11 irratti ofii kiyya haasawa godhe rakkoo ummata sanaa irraa kan ka'e emotional ta'e maaliif rakkoon hawaasa kanaa gadi hin baane jennaani naannoo kana keessatti jedhee akka tasaa gosa maqaa tuqe gosa maqaa tuqe piroojeektii garaagaraa namoonni iddoo kanaa dhufanii Minesootaa keessa jiraatan jedhan piroojeektii biyyatti qabu dhugaa jirtu ani faaktiin listii waan qabu fedhe tan faayinaalii viidiyoon ani guyyaa sun dalage yuutuubii Oromiyaa 11 keessaa buusifan. An Oromiyaa 11 hin komanne. Tuffadheetuma bira darbe. Dhugaa isinitti hima. Garuu miidiyaaleen gurguddaan kan hayyoota gurguddaan ooditaroota yookiin ammoo editoriyaal poolisiin isaanii akkaan jabaa nama joornaalistoonni keessan nama qeequu danda'u. Garuu waan aadaa ummataatiin wal qabatu waan jireenya ummataatiin wal qabatu akka hamaa bifa sanaan kaasuun it is the shamest thing that I ever did not want to hear from such media. Dhugaa isinitti hima. Of eeggannoo godha ilmaan Oromoodhaa yoo waa dalaydan. Of eeggannoo namni gammaa isinii dubbatee hin jiru. I might be the first person to clearly say that. Ijoolleen Harargee dhalatan kana jechuu danda'an. But I will be the first person and I stand with it. Abbaan feete waan feete jedhe iddoo fe'etti namni haa dhalatu. Nama qe'ee isaatiin arrabsuun hawaasa guutuu arrabsuudha. Nama tokko qe'ee isaa tuxxee fakkeenya tokko isinii himaa.
gaafileen yuunivarsiitii riisarchiin komachuun danda'ama. Beektanii namicha san qeequu danda'an. Dooktortichallee waan feetan godhuu dandeettan. Maastara sanii waan feetan godhuu dandeettan. Garuu